Ashama akkam jirtan hordoftoota Fataatii Fataa Tiitooriyaal nagaan rabbii bakkuma jirtanitti isin biraa jiraatu jechaa har'a kan waliin ilaallu jechuun chaaptarii jechuun accounting for finance chaaptarii isa dhumaa yookaan accounting turraa chaaptarii shanaffaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Chaaptarii shanaffaa corporation, organization, share transaction, dividend and return earning dha jechuudha. Chaaptarii kana jechuun iddoolee shanitti adda baasanii ilaaluu dandeenya. Corporate form organization accounting for transaction dividend and return earning and statement of presentation analysis bakka shanan kanatti adda baasanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Hayyee corporation jechuun maal jechuudha? Corporation jechuun corporationii akkuma jechuun biizinasa gaafa hundeessinu akka biizinasni gaafa hundeessinu karaalee sadiin hundeessuu dandeenya. Inni tokkoffaa sole of proprietorship, lammaffaa partnership, inni sadaffaan immoo corporationidhaan. Inni isaan lamaan akkuma yeroo darbe ilaalaa turre irra immoo kan wal ilaalu corporationidha jechuudha. Corporation jechuun dhaabbata tokko jechuun kan namoonni aksiyoona yookaan sheerii bitatanii jechuun walitti dhufanii hundeessanidha jechuudha. Kana jechuun profitiif kan hojjetu jechuudha. Kana corporation jechuun an entity dha jechuudha. Legal entity separate and distinct from its owners kan ta'e jechuudha. Hayyee corporationii kana bakka lamatti adda baasnee ilaaluu dandeenya. Tokko parpasiidhaan ilaaluu dandeenya. Karaa biraatiin immoo ownership ilaaluu dandeenya jechuudha. Parpasuma kanaa deebisnee bakka lamatti adda baasuu dandeenya jechuudha. Kaayyoo corporationii keenya. Corporationii keenya for profitidha moo no profitidha kan jedhus bakka lama itti parpasii adda baasuu dandeenya jechuudha. Not profit yoo inni corporationii keenya profitiif kan dhaabbatee miti. Corporationii keenya profitidha jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf corporationii profitiidhaaf hin dhaabbatiin kanneen akkamii salvation of army of USA fudhachuu dandeenya. International committee of Red Cross fudhachuu dandeenya. Isaan ammoo corporationii dhagiin profitiif hin hojjetan jechuudha. Namoota gargaarumaaf hojjetanii jechuudha. Kanneen ammoo profitiif hojjetan ta'uu fudhachuu dandeessan. Fakkeenya akka naannoo keessanii deebistanii illee baankota garaagaraa aksiyoonota garaagaraa ilaaltanii fudhachuu dandeessan. Amma karaa biraatiin immoo ownership kan ilaallu taate ownershipis bakka lama adda baasuu dandeenya. Corporationii keenya jechuun kan mootummaati moo kan nama dhuunfaati jenneetis adda baasuu dandeenya. Yookaan publicly moo privatelyidha jennee adda baasuu dandeenya jechuudha bakka lamatti. Hayyee amma egaa characteristics of corporationii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Dureen itti aanu. Characteristics of corporation is that distinguish corporation from proprietorship and partnership jechuudha. Amaloota jechuun corporationii jechuun partnershipidhaa fi proprietorship irraa adda isa taasisu maali jennee haa ilaallume tokko tokkoon jechuudha. Hayyee separate legal existence, limited liability of shareholder, transferable ownership right, ability to secure capital, continuous life, akkasumallee corporate management, government regulation and additional taxidha jechuudha. Mee tokko tokkotti haa ilaallu. Separate legal existence jechuun corporation act under its own name rather than the name of shareholder. Kana jechuun namni jechuun corporationii keenya kana bitatuu fi namni corporationii jechuun kan corporationii keenya irraa jechuun sheerii bitatuu fi maqaan kan corporationii keenya daldala ittiin gaggeessu garaagarummaa qaba. Kana jechuun legal existenceetu jira jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf sheerii tokko yoo fudhatan jechuun kaampaanii tokkorraa amma fakkeenya orgaanaayizeshinii baankii daldala Itoophiyaa fakkeenya fudhate baankiin daldala Itoophiyaa kun gaafa daldala gaggeessu jechuun akka biizinasa nama tokkootti daldala gaggeessa. Kana jechuun baankii daldala Itoophiyaatiin maqaa jedhuun gaggeessa jechuudha. Maalirra inni immoo sheer holderiidhaan kan walitti ijaaramu yoo ta'e baankichi san bifa aksiyoonota kan walitti ijaaramu yoo taate maqaa nama aksiyoonota bitatee san hundarra isaan kana jechuun maqaa nama aksiyoona bitanii ammoo kan inni daldala itti gaggeessu jechuudha. Sheerri holderoota osoo hin ta'in corporationii maqaa isaatiin gaggeessuu danda'a jechuudha. Maqaalee nama sanirraa jechuudha. Ammallee deebi'ee jechuun amma limited liability of shareholder jechuun limited to their investment jechuudha. Kana jechuun shareholderiin kan beenya jechuudha. Ammallee yookaan corporationii kan gaafa jechuudha daldala gaggeessu daldala san keessa kasaaraa yoo isa mudate jechuudha. Kasaaraa san yoo kafaluu dadhabe wanni nuti dhabnu jechuudha.
limitii ta'a jechuudha. Maalirratti investment qarshii nuti sheeriitti bitannee akaaksiyoonatti bitannee san dhabnaa jechuudha. Malee qabeenya dhuunfaa keenyaatti hin dabru jechuudha. Akkuma paartinarshiipii irratti jechuudha. Yoo niif jechuudha kan paartinariin keenya jechuudha qabeenya kireeditii namaa nurra jiru san kafaluu yoo dadhabe hanga jechuun mana yoo qabaadde konkolaataa qaba si gurgursiisutti kan deemudha jechuudha. Ammoo ግን korporeeshinii jechuun qabeenya mana akaaksiyoonatti binne san qofaa dhabnaa jechuudha. Ammallee hatti aanu inni sadaffaarra kan jiru tiraansfarbil oonarshiip raayitii jechuudha. Kana jechuun sheerii keenya jechuun gurgurree abbummaa sheerii keenyaa salphatti nama gurgurree sanii dabarsuu kan dandeenya jechuudha. Ammallee hatti aanu jechuun inni afuraffaarra jiru akkirtuu ability to acquire capital corporation can obtain capital through issuance of the share. Kana jechuun korporeeshiniin kaapitaala miiliyoonootaan argachuu danda'a. Maaliin sheerota jechuun ishuu godhuudhaan jechuun gurguruudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo sheerota nama hedduu bira yoo ga'e sheerii nama hedduu yoo bitate jechuudha qabeenya nuti walitti qabuu dandeenyu korporeeshiniin qabeenya guddaadha. Gaafa sana immoo biizinasa guddaa dalagee karaa takkatti jechuun maallaqa hedduu miiliyoonota ta'uu dandeenya jechuudha. Continuous life jechuun maal jechuudha? Inni shanaffaadha. Continuous life keessatti jechuun continuous as what going to concern not affected by withdrawal date or incapacity of shareholder, employee or officer. Kana jechuun korporeeshiniin keenya sababa namni tokko keessaa bu'uutiin sababa namni tokko du'uutiin jechuun waan miidhamuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu inni continuous life'dha jechuudha. Ammallee jechuun inni ja'affaadha corporate management jechuudha. Kana jechuun separation ownership and management prevent owners from having active role in managing a company. Kana jechuun manaajimentii keessatti jechuun abbaan sheerii bitatu sanii fi namni hoogganu garaagaraa jechuudha. Kanaafuu jechuun namni sheerii qabuu fi namni kaampaanii sana hoogganu corporate organization hoogganu garaagaraa jechuudha. Kanaafuu namni sheerii bitatu san kallattiin korporeeshinii manaajimentii keessatti hirmaatu jechuudha. For example yoo paartinarshiipii fudhanne namni abbaan sheerii paartinarii san qabu jechuudha kallattiin keessatti hirmaachuu hin danda'an. Ammoo kun korporeeshiniin isarraa addaa tokko keessatti hirmaachuu hin danda'u. Inni itti aanu jechuun government regulation jechuudha. Government regulation design to protect owners of the corporation jechuudha. Kana jechuun mootummaan jechuun protect godha jechuun maal owner of corporationota design to protect godha jechuudha. Ammallee kan itti aanu additional tax jechuudha. Corporation pay income of the tax as a parent legal entity and in the addition shareholder pay tax on cash of dividend jechuudha. Korporeeshinii keessumaa fakkeenyaaf gaafa jechuun dividendii jechuun bu'aa takka daldala daldalee jechuun kaampaaniin kun yookaan orgaanaayizeshiniin korporeeshiniin kun gaafa daldala daldalee bu'aa argan bu'aa san jechuun akkaataa jechuun sheerii keenyaati yoo niif jechuun akkaataa nuti sheerii bitanneeni soona bitanneeti yoo kana daheera nu taate bu'aa san kaampaaniin jechuun akka kaampaaniitti taaksii kafalu qaba jechuudha. Akkasumallee deebi'ee eega jechuun bu'aa daheera tan dirshaa sibira ga'urraas taaksii kafaltaa jechuudha. Ani baay'ee wanni asirratti beekuu qabnu jechuudha. Inni jechuun yeroo niif jechuun paartinarii keenya jechuun korporeeshinii kan paartinarshiipii hojii yookaan proopirteeshaayipii hojii yeroo niif jechuun wanta goonu jechuun kompeer goonu inni isaanowwan separate legal existence limited liability transferable ownership right ability to acquire fi continuous life keenya jechuun inni sammaalee advaa bu'aa fudhachuu hin dandeenye. Disadvantage ammoo ግን corporate management government regulation fi additional tax akka disadvantageetti fudhachuu dandeenya jechuudha. Isaanii kanneen hojii yoo compare goonee jechuudha. Korporeeshiniin kun akkaataa korporeeshin chaartii jira jechuudha. Korporeeshin chaartiin akkaataa ittiin korporeeshin itti buluu jira jechuudha. Sheerii holderiin tokko egaa sheerii bitate booda maal filata chairman board of director yoo chairman board of director pirezidaantii ofiisara sanii filachuu danda'a jechuudha. Pirezidaantiinis jechuudha akkasumatti warroota isaan jala jiru isaan hundinuu bifuma kanaan filatanii wal hoogganuu danda'anii jechuudha. Bifa kanaan hoogganamaa jechuun maal korporeeshiniin tokko jechuudha. Gaafa jechuun korporeeshinii kana ijaarru jechuun inishaal isteeppii jira jechuudha. Inishaal isteeppoota nuti hordofuu qabnu jira. Fakkeenyaaf file application with government agency transaction with corporation design akkasumallee jechuun government is guarantee of the charter ammallee jechuun corporation developed by the law. Kana jechuun gaafa jalqaba jechuun korporeeshinii sana ijaarru jechuun korporeeshinii akkamiin lafaa kaaree ijaarru jechuudha. Kana jechuun akkaataa jechuun korporeeshinii diizaayinii ta'u gavarnementiin barbaadu jechuudha. Akkaataa seerri mootummaan lafa kaa'ee korporeeshinii ta'u kan akkanatti ijaaramuu qaba jedhu sanii akkasitti jechuudha ijaarraa jechuudha. Gaafa korporeeshinii ijaarru jechuudha chaartarii baafna. Chaartarii jechuun seera ittiin bulmaata korporeeshinii keenyaa kan hundarra waliigallee jira jechuudha. San fuunee mootummaa kan inni gaarrantii ta'a jechuudha. Ammallee jechuudha korporeeshinii keenya gaafa korporeet gunu jechuudha bifa seeraa fi heeraa eegeen
ta'uu qaba jechuudha. Company incorporate in the state or country to was law are favorable to the corporate form of the business. Corporation biyya tokko keessatti yookaan isii tokko keessatti corporation tokko ijaaruudhaaf seerri nuti jirru immoo ግን favorable mijaa'aa ta'uu qaba jechuudha. Corporation hundeeffachuuf jechuudha biizinasii keessatti. Gaafa jechuun corporation tokko jalqaba hundeessinu jechuudha corporation expensiin ni uumamaa jechuudha. Akkamiin kaniif jechuudha bal'inaan yeroo godhanii jechuudha topiikii illee dhiyaanu keessatti kan wal ilaallu ta'a jechuudha. Chaartarii jechuun maal jechuudha? Document that describes the name and the purpose of the corporation jechuudha. Kanaafuu neemiidha ammallee purpose organization itti hundeeffamee takkaammoo namoota jechuudha nama describes the name neemillee ni ibsa jechuudha. Purpose kaayyoo isaatiillee kan corporation hunda amma gosaa fi number of the share of the stock jechuudha. Hammam takka sheeriin akka authorize to be issued gurguramuudhaaf jechuudha laalla gurguramuudhaaf jechuudha. Gabaa sheerii nuti qopheessine jechuudha. Innis the name of individuals that formed the company jechuudha. Namoota jechuudha sheerii bitatan jechuudha. Kaniif jechuudha kaampaanii keenya kana hundeessuudhaaf sheerii kana bitan ammallee akkasuma number of the shares that individual agree to purchase ammallee jechuudha namoota sheerii namni tokko hammam sheerii akka bitate jechuudha. Kaniif jechuudha agriin waliin godhe kanneen hunda kan ibsu jechuudha. Maallee makanii chaartariin jechuudha. Amma jechuun kan itti aanu kabajamtoota keenya ownership of the right ilaallaa jechuudha. Ownership right of shareholder. Shareholderiin tokko jechuun abbaan namni tokko jechuudha egaa aksiyoona bitate booda mirga akkamii qaba jennee kan wal ilaallu ta'a jechuudha. Shareholder have the right to first vote or election of board director on the actions that require shareholder approval. Kana jechuun vootii filachuun mirga qaba jechuudha. Kan boordi daayireekteriidhaan waan korporeeshiniin kun buluuf kan warroota jechuun boordi daayireekterii isaa hogganu jechuudha. Kan korporeeshinii sana hogganu filachuun mirga qaba jechuudha. Ammallee inni lammaffaa share of the corporate earnings through receipt of dividend jechuudha. Kana jechuun sheerii tokko jechuudha gaafa nuti jechuun sheerii tokko share of the corporate earnings through receipt of dividend gaafa jechuun earningiin uumamte jechuun mirga qabna jechuudha. Maal kana jechuun gaafa daldala tokko daldalee jechuun korporeeshiniin keenya bu'aa argate dividendii san mirga argachuu qabna jechuudha. Inni sadaffaan keeping the same percentage ownership when new share are issued. Kana jechuun primitive right jechuudha karaa biraati. Gaafa jechuun sheeriyoonni nama biraa jechuudha takkaammoo namni biraa haariinii gaafa korporeeshinii kana keenya dabalamu jechuudha. Warri duraan sheerii keessa jiru sheeriin hammi isaanii eegamuufi qaba jechuudha. Kana jechuun primitive right jechuudha. Kana jechuun sheerii biraa kan naan malee sheerii isaanii hin hir'isnu jechuudha. Kana jechuun number of company eliminate primitive right. Kaampaaniin tokko eliminate godha primitive right jechuudha. Primitive right eliminate godhuu danda'a. Garuu gaafa keep godhuu qabna jechuudha. Gaafa ownership gaafa jechuun new sheerii takkaammoo haadu goonu jechuudha new one nama tokko yeroo niif jechuudha haaree tokko gaafa haadu goonu warri duraan jiru jechuudha primitive right isaanii eeguu qabna jechuudha. Inni afuraffaan share of asset liquidation proportion holding claim residual claim jechuudha. Kana jechuun share of asset keenya jechuudha after liquidation proportion their holding this is called residual claim jechuudha. Gaafa jechuun nuti sheerii keenya jechuun takkaammoo asset keenya liquidate goonu proportioniin jiraachuu qabu. Akkami akkaataa jechuun paartinaroota residual claim isaaniitiin jechuudha. Kun jechuun certificate share of certificate jennaan. Inni asirratti arginu kun share of certificate jennaan. Kana jechuun sheeriin bifa kana fakkaataa jechuudha. Aksiyooniin kaniif bitamu jechuudha. Kana jechuun share of the certificate maal ibsa? Sheerii amma gamtaa akka bitte ammallee deebi'ee maqaa nama sheerii bitateetii fi miseensa korporeeshinii kanaa ta'uu wanni addaan si baasanii jechuudha. Addaan baafamuu dandeessuun yookaan share certificateidha jechuudha. Jechuun share amma gaafa sheerii consideration goonu share issue consideration gaafa goonu sheerii issue consideration kana keessatti gaafa issue goonu tokkoffaarra wanni ilaallu authorized shareedha jechuudha. Taayipiin inni jalqaba. Kana jechuun authorized share jechuun charteries indicate amount of the share that a corporation authorized to sell jechuudha. Hamma jechuun sheerii kaampaanii korporeeshinii keenya san gurguruudhaaf qopheessee jiru kan hin gurguramin jechuudha kan walii galaa jechuudha. Number of authorized share often reported equity section. Hammi nuti sheerii nuti authorized gurguruudhaaf authorized goone san report kan godhuu dandeenyuun equity section irratti jechuudha. Inni lammaffaa issuance share. Issuance shareedha jechuudha. Gaafa share issue consideration keessatti jechuudha. A corporation can issue ordinary share directly to the investor or indirectly through investment banking.
Gaafa korporeeshiniin keenya jechuun ishuu godhu gurguru ordinarii sheerii keenya jechuun sheerii aksiyoonii keenya kana jechuun gaafa gurguru jechuun kallattii yookaan nama dhuunfaattis gurguruu danda'a ammoo indaayireektilii investimentii baankiitti gurguruu danda'a jechuudha. Gaafa jechuun piraayisii jechuun sheerii keenyaatiif seet godhula. Piraayisii sheerii keenyaatiif jechuun seet piraayis for a new share issue of the share jechuudha. Kan nuti jechuun ishuu godhuu deemnu kanaaf gaafa piraayisii baanu wantoota nuti faaktar nu godhan kan ilaaluu qabnu jira. Inni tokkoffaan kaampaanii anticipate future earning. Kaampaaniin jechuun future earningii anticipate maal godhuuf kaayyeeffate kan jiru ilaalla jechuudha. Inni lammaffaan expect dividend rate of the per share jechuudha. Waan nuti jechuun reetii hangam takka harkachuudhaaf dividend jechuun expect goona kan jiru ilaaluu qabna jechuudha. Haala jechuun maxxanii jechuun sheerii keenya kan nuti ammarra jiru pozishinii keenya ilaaluu qabna jechuudha. Inni afuraffaan current state of the company. Kaampaaniin keenya jechuun current state of the economy biyyi teenya keessa jirtullee yeroo ammaa kana ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf yoo biyyi teenya jechuun piraayisii jechuun amma fakkeenyaaf sheeriin jechuun ilaalama haala biyya tokko irra dhaabbattee piraayisiin sheerii tokko qarshii 100 ta'uu dandeessa jechuudha. Ikoonomiin biyyaa jechuun gaarii akka malee gaarii ta'e sheerii kee vaaliyuu isaa ol kaasuu dandeessa jechuudha. Uummatatti feetu jechuudha. Kanaafuu current state of economy ilaaluu qabna jechuudha. Akkasumallee current state of security maarkeetii keessa security'n citiin jirtu yookaan security'n haalli nageenya magaalaa keessa jiru yookaan security'n maarkeetii keenya consider goonee piraayisii murteessinaa jechuudha. For issuance shareedhaa jechuudha. Hayyee. Akkasuma jechuun inni sadaffaan pair and no pair value of the share jechuudha. Years ago, pair value determine legal capital per share that a company must retain in the business for protection of corporate creditor. Today, money government does not require pair value. Kana jechuun pair value jechuun sheeriin tokko jechuudha. Akkasumas sheeriin tokko qarshii 100tti gurguramuu qaba. Inni murteessu jechuudha. That is pair value jechuudha. Determine kan ta'e legal capitalidhaan jechuudha. Sheeriin tokko gatiin isaa qarshii 100 yoo ta'e eeyyannee sheerii gaafni akkasii murteessinu jechuudha. Pair vaaliiwuudha jenna. Ammoo gin today money yeroo ammaa kana jechuun mootummoota hedduu takkaan biyyoota hedduu keessa kun hojiirra oolaa jiru. Faallaa kanaa jechuun no pair value share are form of community today. Kana jechuun yeroo hedduu ammaa kana jechuun komaa kan ta'e baramaa kan ta'e no pair vaaliiwuudha jechuudha. No pair value jechuun akkaataa seera akaawuntiingiiti yeroo fayyadamu maqaa moggaasuu fi qabne jechuudha seera akaawuntiingiitiidha. Kanaaf jechuun maal jennee moggaasna state value jennaan jechuudha. State value jechuun many country board of director assigning state value to pair value jechuudha. Kana jechuun boordummaan daayirektaraa jechuun walii galanii gaafa sheerii tokko jechuun qopheessan kanuma kanamatti irra walii galan malee leegaal kaapitaalidhaan takka ammoo diitarmaayinii ta'ee sheeriin adda baafamee kan irra barreeffamee hin jiru jechuudha. Gaafa san maal jennaan state value jechuudha. No per share value jechuun karaa biraatiin state value jechuudha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya amma kan itti aanu kan wal ilaallu corporate capitalidha jechuudha. Corporate capital jechuun maal jechuudha? Corporate capital jechuun owner of the equity jechuudha. Identified by various names. Stockholder equity, shareholder equity and corporate capital. Kana jechuun akka seera akaawuntiingii keenyaatti asseetii walqixataa liability plus equity. Kana jechuun equity jechuun baasii nuti baasne hundi sheerii qabannee waan qabanne hundi expense revenue goonee waan godhuu qabnu hundi goone booda kan nu harkatti hafu maal jennaani equity jennaan jechuudha. Equity'n san maal jedhamee waamamee jechuudha maqaan isaa kan biraa shareholder equity, stockholder equity akkasumallee shareholder equity ammallee corporate capital jennee yaamuu dandeenya jechuudha. Honor of the equity keenya bakka lamatti adda baasnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni tokkoffaa paid in contribute capital inni lammaffaan ammoo retain earning yookaan earned capital jennee baasnaa jechuudha. Paid in capital jechuun maal jechuudha? It is the total amount of the cash and other asset paid in the corporation by stockholder in exchange of capital stock jechuudha. Kana jechuun kaashii takka ammoo qabeenya waliigalaa kaniifi jechuudha kaashiidhaan walii qabame ammallee asseetiidhaan walii qabame jechuudha. Korporeeshinii miseensa korporeeshinii ta'uudhaaf sheerholderoonni hundi jechuudha kaniifi jechuudha exchange godhan maaliif stakeholderidhaan jechuudha. Kana jechuun aksiyoona fudhatanii tarii asseetii kannanii tarii qarshii kannanii jechuudha qabeenyi walitti qabame san jechuudha kan exchange teessan stakeholderoota irraa maal jennaani paid in capital jennaan jechuudha. As a note earlier, when corporation have only one class of the stock, gaafa jechuudha corporation keenya kilaasii stookii tokko qofa qabaate common stock jennaan jechuudha. Retain earning jechuun
Net income of corporation retained for the future use. Kana jechuun net income eeguu fakkeenyaaf adda hirreessuu kafallee booda kan nu harkatti hafu jechuudha. Sheerii jechuudha. Takka immoo inkamii nu harkatti hafu fuula duratti fayyadamnee kan of harkaa qabnu sun maal jennaan retain earning jennaan jechuudha. Retain earning recorded retain earning by closing entry and debate income summary and credit retain earning jenna. Amma gaafa jechuudha retain earning jechuudha. Closing tarii akka accounting irra gizii report goonu joornaal goonu akkamitti akka goonu jechuudha. Kanaaf retain earning yeroo hedduu jechuudha income summary keenya debate goonaa jechuudha. Akkasumallee credit goona retain earning maal net income keenya jechuudha. Fakkeenyaaf fudhanname for example assume net income for Delta Robotics in first year of operation is 130 jechuudha. Amma kana jechuun net income jechuun Delta Robotics first year of operation waggaa jalqabaa irratti meeqa harkatee jiru net income isaa 130 harkatee jiru. Kanaafuu net income keenya akkam goone income summary jennee debate goonaan net income. Ammoo retain earning jennee maal goone credit goonaan. If Delta Robotics balancing isaa jechuudha stock command stock 800 qabaate iddoo first year jechuudha. Dhumaa jahu waggaa tokkoffaa irratti stockholder equity section irratti meeqamii report godhuu dandeenya yookaan immoo balance sheet irra kan jiru. Kana jechuun teepilee kan hordofu qabna. Stockholder equity jalqaba inni immoo itti aanu immoo paid in capital jenna. Inni sadaffaa irratti command stock jenna. Command stock keenya meeqa jechuudha 800 jechuudha. Retain earning keenya irratti jechuun meeqa net income meeqa 130 jechuudha. Isaan lamaan walitti daana meeqa ta'a jechuudha. Total equity keenya jechuudha. Total stock of the holdering keenya meeqa jechuudha. Total stock holdering keenya 930 fi 30 ta'a jechuudha. Meemmaa fakkeenya kanaa hojjennu. At the end of the first year of operation, the Royal Corporation has 7,500 ordinary share in the net income 122,000. Prepare a closing tariff for net income B equity section as a year of end. Maal nu gaafate net income wanta jechuun maal nu gaafate prepare closing tariff nu gaafate formaal net income dhaabbatee B nammoo equity section yookaan balance sheet nu gaafate jechuudha. Kana jechuun akkamitti equity section kan eegoon. Kana jechuun net income maal jennee gaafa net income keenya jechuun record goonu net income keenya jechuun gaafa record goonu retain earning irratti jechuudha. Income summary keenya maal goona net income jechuun baay'ee akka retain earning fudhachuu qabdan jechuudha. Kanaaf income summary keenya debate goona retain earning jennee maal credit goona jechuudha. Biyyoo fudhannee jechuudha. Equity jennee lama tokkoffaa irratti equity jennee booda paid in capital jennee inni lama sadaffaa maal jennee yookaan bifuma kanaan akka kamitti akkuma fakkeenya isa jiru yoo qabannu taate yookaan akkuma fakkeenya isa darbe irratti hojjennee bifa sannis kaawwanteessan yookaan balance sheet irratti jechuudha. Amma asirratti jechuudha equity section gisee keenya jechuudha. Equity jennee share capital organization share capital organization keenya meeqa share capital organization keenya hundumatii ordinary capital keenya jechuudha. Ordinary share nuti asirraa qabnu meeqa 750 jechuudha. Ammallee egaa akkas goonee booda retain earning keenya meeqa retain earning isuma asitti harkaa qabnu kanaa jechuudha. Meeqa jechuudha 122 jechuudha. Kanaaf isaan lamaan kan gisee itti daane meeqa ta'a equity total equity yookaan total equity keenya 800 fi 70,2 ta'a jechuudha. Inni itti aanu egaa accounting for share transaction jechuudha. Gaafa jechuun transaction geessinu meeqamitti accounting keessatti jechuun record goone kan jiru ilaallume. Issue of the fair value ordinary share for the cash. Ordinary share keenya kaashiidhaan gaafa jechuudha issue goone jechuudha. By the way share abba lama qabna inni share abba lama qabna preference share fi ordinary share jechuudha. Kana jechuun share nutummaan jechuudha gaafa corporation tokko fa'aa ijaaru aksiyoonuma nuti akkana bitan kaampaanii tokko hundeessuuf akkana bitatu kun ordinary share jedhama. Garuu immoo special katee jira jechuudha. Share advantage guddaa qabu kan preference jennu ni jira jechuudha. Sanii ni ilaallaa jechuudha. Kaniif jechuudha sanis asumarratti isa kana booda kan laallu ta'a jechuudha. Ordinary share keenya kana gaafa issue goone fair value forecasting. Hydro Light Company issue 1,000 share for of one fair value ordinary share. Ordinary sharing keenya meeqa share meeqa farqaa issue goone
sheerii meeqa harkaa ishuu goonee harkaa qabna? Sheerii 1,000. Garuu sheeriin keenya sun gatiin sheerii keenyaa qarshii meeqa jee parvaaliin isaa qarshii takka takkaa jee gaafa jalqaba kana. Hayyee prepare hydro slide journal entry if la sheerii 1,000 keenya qarshii takka gurgurree jira. Hayyee kanaafuu sheeriin keenya jechuun qarshii takka gurgurre takka baay'isuu kumaa meeqa jechuudha. Sheerii keenya jechuun takka baay'isuu kuma takka ta'a jechuudha. Hayyee sheer kaapital yookaan ordinarii sheeriin keenya wayii garaagarummaa qaba hin qabu. Kanaafuu takka baay'isuu kumaa goonan mallee kuma takka ta'a jechuudha. Hayyee inni lammaffaa biirra kan jiru jechuudha. Yoo sheerii keenya sheerii dura jalqabee jechuudha qarshii takkatti gurguruu baafne san qarshii 5 yoo gurgurre biin amma kamiin riipoorti godha. Hayyee kanaafuu amma meeqa goona? Kaashii isaa argachuudhaaf sheeriin keenya jechuudha amma meeqatti ishuu goone qarshii 5 baay'isuu meeqa? Kuma takkaa meeqa ta'a jechuudha? Kuma 5 ta'a jechuudha. Hayyee sheer kaapitaaliin keenya kaapitaalii jechuudha sheerii nuti jalqaba ittiin gurguruudhaaf baafne jechuudha. Gaafa jalqaba gurguruu baafne jechuun meeqa jechuudha? Takka jechuudha qarshii takka. Kanaafuu takka baay'isuu afurii meeqa jechuudha? Takka baay'isuu kuma takka ta'a jechuudha. Garuu garaagarummaan hin jirtu as 5 fi kuma takka jidduun 5,000 fi kuma takka jidduun jirtu garaagarummaa meeqaa jiru? 4,000tu jira. Yookaan ammoo takka itti ilaalama jalqaba jechuun sheerii nuti itti baasutti gurgurree san hir'isuu sheerii amma jechuun ishuu goone 5 hir'isuu takkaa meeqa? 4. 4 baay'isuu kumaa jechuun 4,000 jechuudha. Kana jechuun 4,000 sheerii tirfii yookaan immoo sheerii piriimaamii ordinarii of harkaa qabnaa jechuudha. Meeqa jechuudha? 4,000 jechuudha. Hayyee isa kana statement of financial position gisee riipoortii goonu akkamiin riipoortii goonu? Hayyee equity section jenna. Equity section jalatti share capital ordinary keenya meeqa? 2,000. 2,000 kana akkamitti dhufe kun ilaala asirra jira laa. Sheerii meeqa? Ordinary capital sheerii inni jalqaba si meeqa? 1,000. Asii meeqa? 1,000. Kan lamaan gisee walitti daane meeqa? 2,000 ta'a jechuudha. Hayyee share premium ordinary kun laa. Premium ordinary irra osoo hin ta'in biirraa qabnaa meeqa qabna? 4,000 qabnaa jechuudha. Kanaaf 4,000 isaan lamaan kan gisee walitti daane meeqa? 6,000 jechuudha. Retain earnings keenya meeqa jechuudha? Asiin goonee yeroo fudhannu 27,000 jechuudha. Kanaafuu gisee hundi walitti daatu total equity section ta'a jechuudha. 33 jechuudha. Hayyee issue of no pair value ordinary for the cash. Reefu maal jennee example kana dura dalennee issue gaafa kun gaafa pair value goonu. Amma immoo no pair value ta'e yookaan jechuun karaa biraatiin state value meeqamitti jechuudha. Joornaal intarii isaa qopheessina kan jedhu yookaan record akkamii goona kan jedhu kan wal ilaalu ta'a. Assume hydro slide company issue 5,000 share of 5 state value or no per value for 80 per share jechuudha. Kana jechuun gaafa intarii isaa raawwannu kana jechuun per value keenya amma meeqa jechuudha. Kaniif jechuudha gabaarra jiru meeqa jechuudha meeqa irratti per value share kun 5 baay'isuu 8 baay'isuu 5,000 meeqa jechuudha. 40,000 goonaa jechuudha. Maal goona? Kaashii gisee hunda dibeet goonaa jechuudha. Ammallee jechuudha sheer kaapitarii ordinariin keenya. Sheer kaapitarii ordinariin keenya gaafa jechuudha jalqaba kaanu qarshii gurgurree kaane meeqa jechuudha? State value isaa meeqa waliigalee 5 jechuudha. Kanaafuu sheerii meeqa? 5,000 isa saniin baay'isnaa jechuudha. Kana jechuun amma per sheerii gurgurreen osoo hin ta'in kanii beeku jalqaba irratti jechuudha waliigalame takka immoo boordiin irra waliigalee san fudhannaa jechuudha. Kana 5 baay'isuu 5,000 meeqa jechuudha? 25,000. Kana jechuun garaagarummaan hin jiru 4,000 fi 25,000 jidduu. Hayyee kana jechuun sheer piriimaamii jira. Sheer piriimaamii meeqaa jira jechuudha? 15,000 jira jechuudha. Kana jechuun yoo barbaadan akka bifa kanaan argachuu dandeessan 45,000 fi 25,000 jidduu garaagarummaa jirtu 15,000 yookaan ammoo 8 hir'isuu 5 meeqa jechuudha? 3 jechuudha. 3 baay'isuu 5,000 15,000 jechuudha. 15,000 keenya sheer piriimaamii yookaan akka bu'aatti kan arganne jechuudha. Hayyee what happen when no pair stock does not have state value? Gaafa kaampaaniin tokko jechuun kaampaaniin korporeeshiniin tokko gaafa state value hin qabne yookaan ammoo pair value hin qabne akkamitti amma prepare intarii isaa joornaal intarii isaa akkamitti prepare goone meeshaa. Hayyee in that case gaafa kana jechuun corporation credit entire opposite to the common stock entire akkuma jirutti jechuun fudhannee guutumaa guututti
Kana jechuun premium share jennee waan adda qoqqoodnu premium share hin qabu jechuudha. Kanaafuu if Hydroslide does not assign state values and no pair no pair stock is the record issuance for 5,000 share at 80 per share for the cash as follow. Kaashii meeqa goone jechuudha. Kanaafuu kallattumaan jechuudha. Sheerii nuti baafnuu fi qarshiitti gurgurree waliin baay'isnaa jechuudha. Sana jechuun 5,000 baay'isuu 8 40 ta'a jechuudha. Kana jechuun kaash goona sheer kaapitaalii keenya jechuudha. Qiyaasuma sheerii keenya kaashii keenyaaf wanta goone jechuudha. Akka sheer kaapitaalii illee gochuu dandeenya. Kana jechuun 5 baay'isuu 5,000 baay'isuu 8 40 jechuudha. 40 sheer kaapitaalii kireedit goona. Kaashii keenya meeqa jechuudha. Dibeet goona jechuudha 40. Hayyee. Gaafa jechuun gaafa ishuu goonu ni jalqabaa per vaaliiwudhaan. Inni lammaffaa immoo no per vaaliiwudhaan jedha. Inni sadaffaa immoo ishuu ordinarii sheerii for service or non cash assetidhaan. Non cash assetii hidda kaashii kafalurra jechuudha. Non cash assetidhaan jechuudha. Yoonii fi ishuu goone sheerii keenya jechuudha. Kaashiin ordinarii yookaan akkas jechuu osoo hin taane ishuu ordinary share for the service or non cash asset jechuun ishuu gaafa goonu. Gaafa ordinary share tokko gurguru for service namni tokko nu kennu yookaan non cash assetidhaan gaafa jechuun ishuu goonu akkami kan jedhu ilaallaa jechuudha. Inni kun isteeppii sadaffaadha. Corporation also may issue share for what service and non cash asset. Kana jechuun gaafa keenya fudhanne gaafa corporation tokko ijaaramu jechuudha. Sarviisii namni tokko nuu kenna jechuudha. Qarshii kafaluurra sheerii kennuudhaaf yookaan walii galle jechuudha. Ammallee non cash asset jechuudha. Qarshii jechuudha gaafa non cash asset takka barbaadu takka immoo corporation buildingii tokko namarraa fudhachuuf kanaan barbaade qarshii kafaluurra yoonii fi ordinary sheerii kan nuuf taate kana jechuudha. Saniin ishuu goonee akkamitti akka kan jedhu ilaallaa jechuudha. Baay'ee dursoo osoo jechuudha takka keessa gadi hin bu'iin wanni ilaasii dabaasuu qabu. Cost is either the fair market value of consideration given up or the fair market value of consideration received. While more clearly determined. Lamaan keessaa kam jechuudha. Fair market value of consideration given up and or yookaan the fair market value of the consideration received keessaa kan clearly determined ta'e fayyadamnaa jechuudha. Gaafa ishuu goonu ordinary share for the service yookaan non cash jechuudha. Assume hayyeen fakkeenyaa dareelume qacollate fakkeenyaa keessatti nu goonu. Assume the attorney have helped Jordan company incorporate. Gaafa jechuun Jordan kaampaaniin tokko gaafa ni jechuun kaampaanii maqaan isaa Jordan jedhamu gaafa hundeeffamu jechuudha. Namni seeraa tokko yookaan abakaattoon seeraa tokko gargaaree ture. Abakaattoon seeraa sana jechuun gargaarsa inni kaampaanii kanaaf godheef sarviisii qarshii meeqa gaafate jechuudha. Qarshii 5,000 gaafate jechuudha. They agree to accept 4,000 share for sheerii sanuu qarshii meeqa be one pair value share payment for the bill. Kana jechuun kafaltii jechuun 5,000 birrii kafaluu san nu gaafatanii qarshii 5,000 san birrii kafaluu birra wanni nuti walii galle sheerii qarshii takkaan gurguramu kaniif sheerii 4,000 jechuudha. Kennuudhaaf walii gallee walii galanii jechuudha. At the time of exchange yeroo jechuudha exchange geesse yeroo jechuudha exchange kana jechuudha adeemu inni jechuudha exchange isaan lamaan jidduu no per value hin jiru jechuudha. Kanaafuu no per value hin qabaanne akkamitti corporationiin kana jechuudha ishuu godhuu danda'a kan jedhu haalaan lume. Jalqabarra jechuudha corporationiin tokko gaafa jalqabu hundeeffame organizational expense inni jiraan jalqaba jechuudha yeroonii fi jechuudha ammaan dura akka dubbannetti jechuudha. Kanaafuu organizational expense jennee meeqa goona jechuudha 5,000 goonaa jechuudha. Maal goona dibeet goonaa jechuudha. Share capital ordinary kan share nuti jechuudha isaan kan nuti himu san meeqa share 4,000 qarshii no per value hin jiru market value qabnu. Kanaafuu per value furan per value naa baay'isnu takka baay'isuu 4 meeqa takka baay'isuu 4,000 jechuudha. Kana jechuun share premiumii qabaa jechuudha. Kaampaaniin kun sheerii meeqa jechuudha. Silaa jechuudha expense namni kun nu gaafate baasii qarshii meeqa inni nu gaafate qarshii meeqa 5,000 nu gaafate. Garuu wanni nuti hojii sana jechuudha itti fayyadamne kan help nu godhe gurbaa kana jechuun nama kanaaf kan nuti kafalle meeqa jechuudha. Sheerii 4,000 kafallee jechuudha. Qarshii meeqa tirfii arganne jechuudha. Kuma takka arganne jechuudha. Share premiumii ordinary harkatti hambisne jechuudha. Hayyee. Assume athletic research company existing publicly held corporation.
It is 5 per value share at actively traded at what? 8 per share. The company issue 10,000 share to the Accure Land recently advertised for sale at 19,000. I prepare journal entry for this transaction. Gaafa kana jechuun laandiin jechuudha. Laandiin nuti jalqaba jechuudha. Kaampaaniin tokko jechuudha. Asiin atileetik riisarchii kaampaanii jennuun tokko wanta asiin atileetik riisarchii kaampaanii existing public health corporation. It is our per value share actively traded at 80 per share. Kaampaaniin keenya kun lafa bitachuu barbaade. Lafti san jechuun gabaa irratti advertaayizii taa'aa kan jirtu jechuudha. Gabaa irra beeksifamaa kan jiru qarshii meeqatti lafa sana jechuudha. Gabaarra beeksifamaa jira lafti sun gurguramu 90,000. Garuu qarshii 90,000 kafaluufirra buldiingii kana yookaan laandii kana fudhannee sheerii jechuun baasii isaa jechuun sheerii 10,000 kennuudhaaf walii gallee jechuudha. Kanaafuu jechuun laandiin kana jechuun gaafa san nuti jechuun silaa qarshii meeqa gaafata jechuudha laandiin 90,000. Garuu nuti maalirra walii galle sheerii isaa sheerii 10,000 sheerii jechuun aksiyoonii sheerii 10,000 qabu jechuun lafa tanaaf nama irraa fudhannu saniif kan nuuf walii galle jechuudha. Kanaaf isa kana akkuma jirutti kan advertaayiz ta'aa jiru kana keessi dhiyeessina jechuudha. Kanaaf sheerii keenya jechuun sheerii nuti gabaa irratti amma goonu maal jennee reefu pervaaliiwudhaan jechuun kaalkulee goonaan maarket vaaliiwudhaan pervaaliiwuu osoo hin ta'in. Kanaafuu jechuun 8 baay'isuu sheerii keenya 10,000 goonaa jechuudha. Kareefuu wanni jechuun isuma jalqabaa san hin gooneef no per vaaliiwudha jechuudha. No maarket vaaliiwudha jechuudha. Saniif kareefuu akkasuma asirratti immoo maarket vaaliiwuu ni qaba jechuudha. Kanaaf maarket vaaliiwuu gisee goonu gatii jechuun waan bituu deemnu sanii waan exchange godhuu deemnu sanii kan gatii maarket vaaliiwuutiif sheerii keenya waliin baay'isnaa jechuudha. 10,000 baay'isuu 8 jechuun 80,000. Gatii san jechuudha meeqa binna jechuudha 80,000. Hayyee. Sheer kaapitaal ordinarii sheeriin keenya yoo qarshii meeqa? Sheeriin nuti baasne san meeqa jechuudha? Sheeriin nuti baafne jalqaba qarshii meeqaan baafne sheerii 5 jechuudha. 5 baay'isuu 10,000 50,000 jechuudha. Kana jechuun lafa silaalaa jechuudha. Lafa silaa qarshii 90,000 qarshii 80,000 silaa nu baastu jechuudha. Lafa silaa qarshii 80,000 walii galle meeqa kafallee jechuudha. Sheerii meeqa qofa kennineef meeqa binne jechuudha. Sheerii 50,000 qofa kennuudhaanii fi bibitanne jechuudha. Kanaafuu jechuudha qarshii meeqa tirfii arganne jechuudha. Qarshii yookaan sheer pirimeemii keenya jechuudha. Sheer pirimeem ordinarii keenya 30,000 arganne jechuudha. Kanaaf yookaan ammoo 8 irrisuu 5 meeqa 3 baay'isuu 10,000 30,000 sheer pirimeemii yookaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Hayyee. Kabajamtoota hordoftoota keenya inni itti aanu jechuun tireejarii sheeriidha jechuudha. Akaawuntiin for tireejarii sheerii. Tireejarii sheerii keessatti jechuudha tireejarii stook jechuun maaliif? Corporation is owned share that it has been recorded from shareholder but not retired. Kana jechuun corporationiin keenya jechuun abbootii aksiyoonaatiif gaafa jalqabee ijaarame sheeroo hanga qabu jechuun gurguree jira jechuudha. Garuu gaaf tokko jechuudha isa barbaachisee jechuudha gaafa jechuudha corporationiin keenya sheerii jechuun abbootii aksiyoonaatiif kan maallaqa isaaniitiin bitatanii isaan bira jiru san gaafa deeffatu maal jennaan tireejarii jechuudha. Hayyee corporationiin keenya mee sababa maaliitiif outstanding sheerii yookaan sheerii jechuun abbootii aksiyoonaa harka jiru maaliif deeffachuu barbaada? Tokko to reissue share to officer or employee under bonus or stock compensation plan. Kana jechuun jalqaba yoonii fi jechuun ofiisara isaa takkaammoo hojjettoota ofiisara isaatiif hojjettoota isaatiif yookaan imployeroota jechuudha. Hojjettoota warra jechuun qaxaramanii corporationii kana keessatti hojjetamanii akka boonasii yookaan akka compensation pilaaniitti kennuudhaaf yoo barbaade. Inni lammaffaa to increase trading company stock in security market. Kana jechuun tireejarii stookii magaalaa irra jirtu jechuun yoonii fi jechuun sheerii jechuun xiqqeessee sheerii ol kaasuu barbaada. Kana jechuun gaafa jechuun aksiyoonii nuti gabaarra aksiyoonii jechuun abbootiirra nama sheerii nama fudhatee harka jiru san deebisnee of harka qabne jechuun gatiin kaampaanii stookii keenyaa jechuun ol guddachuu ni danda'a jechuudha. Inni sadaffaan to have additional share available for use of acquisition for another company. Kana jechuun kaampaanii biraa keessatti jechuun yoonii fi jechuun dirshaa fudhachuudhaaf isa barbaachisa. Takka immoo sheeriin isa barbaachisa jechuudha. Kaampaanoota takka immoo
wantoota jechuun daldala biraa keessatti hirmaachuu yoo barbaade jechuudha. Daldala sana sheeriidhaan yoo hirmaachuu barbaade sheerii sana jechuun namoota sheerii gurguru irraa deebisee irratti hirmaachuu danda'a jechuudha. Inni afuraffaan to the reduce number of the share outstanding and the increasing earning per share jechuudha. Kana jechuun sheerii ala jiru jechuun sheerii namoota ala jechuun sheerii gurguramee ala jiru qannasnee sheerii warra keessa jiru kana jechuun peerii sheer earningii nuti sheerii irraa argannu kana guddisuu yookaan barbaannee sababoota afuran kanaaf tireejarii istookii kaampaaniin keenya jechuun ishuu godhuu danda'a jechuudha. Hayyee gaafa jechuudha tireejarii istookii keenya jechuun parchees goonu meeqam goonu gaafa parchees goonu gaafa tireejarii istookii keenya jechuun parchees goonu kana jechuun sheerii gurgurree jiru san gaafa deebinee binnu meeqamii binna kan jiru haa waliin ilaallu. Dibee tireejarii share as a price paid to reaccrue as a share or cost method. Kana jechuun dibeet goona baasii jechuun baasii hoggaaniif jechuun reaccrue goonu itti baafne saniin dibeet goona maal tireejarii sheerii. Treasury share is contra equity account, not an asset. Treasury sharing jechuun equity asset equity account keenyarraa wanta kontoraa yookaan reduce goonaa jechuudha. Kanarraa qannasnaa jechuudha. Asset osoo hin ta'in. Purchase of treasury share reduce equity. Kana jechuun gaafa jechuun treasury share keenya jechuun binnu jechuudha. Equity keenya ni qannasaa jechuudha. Treasury sharing keenya jechuudha. Hayyee. Statement of financial position jechuudha. Hayyee equity gaafa jechuun jalqaba keenya sheerii hangam akka qabnu haa ilaallu. Gaafa jechuun sheerii jalqaba jechuun korporeeshiniin keenya hundeesse jechuun sheerii meeqa gurgurree afarkaa qabna kaapitaala keenya jigalaa meeqa inni haa ilaallu. Hayyee sheer kaapitaala ordinariin keenya sheerii tokko sheer kaapitaala ordinarii sheerii tokko birrii 50 sheerii meeqa ishuu goona. Ishuu wanda outstanding sheerii meeqa sheerii tokko birrii 50 sheerii 100 akka gurgurree hundinuu jechuun outstanding jira jechuun sheerii kan nu harka jiru osoo hin ta'in outstanding jennu sheerii namoota abbootii aksiyoona harka jiru jechuudha sheerii jechuudha. Kana jechuun birrii meeqa jechuudha arshii meeqa jechuudha sheerii meeqa jechuudha sheerii miliyoona 5 jechuudha. Retained earnings nuti qabnu meeqa miliyoona 2 waliigala kaapitaal tootaal liquidity nuti qabnu miliyoona 7. Hayyee gaafa jechuun gaaf tokko jechuun bara 2014 feebruaarii takka keessa meedu akiyuur sheerii 4,000 istookii qarshii 80tti bitee. Kana jechuun sheerii kaampaanii kan jedhamu akiyuur godhe jechuudha. Kana jechuun ni deeffate jechuudha. Sheerii meeqarra sheerii meeqa alaa qabu meeqa keessa 100 takka keessa. Sheerii 100 takka keessa sheerii meeqa deeffatee akiyuur godhe sheerii 4,000 gurguranii deeffate jechuudha. Ifa harka deebise. Qarshii meeqatti jechuudha sheerii qarshii 80tti jechuudha sheerii takka. Inni immoo gaafa gurguree meeqa gurgure sheerii 5,000 sheerii 50 gurgure sheerii takka qarshii 50 gurgure. Amma immoo sheerii takka per sheerii isaa meeqatti deebise 80 jechuudha. Hayyee kanaafuu qarshii nuti maal jennee jalqaba baay'isawwan mala asirra maal jennee dibeet goonee maal hamma nuti itti harkachuudhaaf itti deeffachuudhaaf itti binneessanii jechuudha qarshii baasisanii jechuudha. Kanaafuu asitti tireejarii sheerii 80 baay'isnaa jechuudha. Kana jechuun asitti baay'ee akkuma eewaas kana iddoo tana 80 gootaniina kana jechuun kanaafuu 4,000 baay'isuu 8 baay'isuu 4,000 gisee godhu 300 fi 20 ta'a jechuudha. Kanaafuu kaashiin nuti kafallus bifuma sanii jechuudha. Hayyee gaafa jechuun equity section with transaction hayyee amma ilaallu. Amma maal jennee equity section with treasury share. Gaafa treasury sharein mul'ate jechuudha. By the way sheeriin jechuudha equity sectioniin takka amma statement of financial positionii nuti asii qabnu kun osoo nii fi jechuudha treasury sheerii hin jirretu. Amma eega treasury sheerii harkannee treasury sheerii meeqa sheerii 4,000. Sheeriin keenya jechuudha akkuma jalqabaa jira jechuudha. Sheeriin meeqa jechuudha sheeriin keenya 1,000 per value isaa 50. Sheerii meeqa 1,000 takka jechuudha. Sheerii meeqa irraa gurgurree irraa deeffanne asirraa 4,000 irraa hir'isa. Sheerii 4,000 haa hir'isu irraa sheerii 4,000 gisee irraa hir'isne meeqa ta'a jechuudha. Sheerii 4,000 gisee hir'ifne meeqa ta'a sheerii 96,000 nu hafe jechuudha. Isatti alattame jechuudha. Meeqa qofa deeffannee jechuudha. Sheerii meeqa qofa deebisne sheerii 4,000 qofa deebisne jechuudha. Kanaafuu riteen earningiidhaaf sheer kaapitaal ordinariin keenya hin qayyaramu. Garuu maal jenne akkuma asirra jalqaba ilaalle jechuudha. Asuma akkuma asirra jalqaba ilaalle kontoraa equity sectioniidha jechuudha. Amma yookaan immoo kontoraa equity account yookaan
reduce goonaa taa'aa maal equity sectioniin keenya jechuudha. Ayyee hunnoo reduce ta'a maaltu equity sectionii qofaatu reduce ta'a jechuudha. Kanaafuu waan harka retain earningii eeguu goone isaan lamaan waan walitti daannee wanni harkannu jechuudha. Equity keenya yoo ta'e amma maal irraa hir'isnee jechuudha. Tireejerii sheerii irraa hir'isnaa jechuudha. Sheerii meeqa? Sheerii 1000 qarshii meeqa bita? 300 fi 20 kan bita. Waliigala meeqa jechuudha? Duraan meeqa ture sheeriin keenya? Miliyoona 7 ture. Amma meeqa ta'e jechuudha? 600 fi miliyoona 6 fi 600 fi 80 gad deebi'e jechuudha. Kanaafuu hin qannasne tootaalitii keenya tireejerii sheerii gaafa parchees goonu jechuudha. Ni qannasaa kan jenneef isa hunduma isteeppii kanaanii jechuudha. Ayyee. Gaafa dispoosal goonu tireejerii sheerii kana jechuun gaafa deebisnee gurgurru tireejerii sheerii. Tireejerii sheerii deebisnee harkaa qabnu kana abbaaf koostii gurguruu dandeenya, billoo koostii gurguruu dandeenya jechuudha. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Gaafa jechuun abbaaf koostii gurgure mee akkamitti haa ilaallu. On January takka jechuun made sell 100 per share for 1000 share of treasury share previously recorded at 80 jechuudha. Sheerii 80 per sheerii kan nuti binne jechuudha. Kana jechuun sheerii gaafa jalqaba jechuudha abbaaf koostii koostiin meeqa binne sheerii silaa jalqaba gaafa gurgurre sheerii tana osoo nuyi sheerii gaafa korporeeshinii hundeessinu 50 gurgurre. Gizee deebisnee gurgurre deebisnee reekiyuur goonu tireejerii sheerii gaafa goonu 80. Tireejerii sheerii keenya kana deebisnee gaafa ri'ishuu goonu yookaan immoo gurgurru mee gurguree jechuudha 100 gurgurre. Sheerii meeqa? Sheerii 1000 jechuudha. Kanaafuu January takka kaashii meeqa goona jechuudha meeqa goona qarshii 100 baay'isuu 1000 goona. Meeqa jechuudha kaashii keenya maaliin dibeet goona 100,000 dibeet goonaa jechuudha. Tireejerii sheerii keenya meeqaan jechuudha kireediit goona. Qarshiin inni jalqaba nuti itti harkanne maal waan nuti maaliif gaafa jechuudha reekiyuur goonu koostiin keenya jechuudha isuma sanii kireediit goona dibeetis goonaa jechuudha. Gaafa jechuudha tireejerii sheeriidhaan deeffanne jechuudha. Asirratti ammoo reekiyuur gaafa tireejerii sheerii barreessinu jechuudha. Sheerii keenya wooma ittiin reekiyuur goonu san malee wanti gurgurree miti jechuudha. Wanni nuti barreessinu jechuudha. Kanaafuu wanni nuti reekiyuur sheerii keenya deeffannee meeqa? Qarsa 80 jechuudha. Sheerii meeqa? Sheerii 1000 takka jechuudha. Sheerii 1000 irraa sheerii meeqa gurguranni? Sheerii 1000 takka gurgure waan ta'eef kanaafuu 80 baay'isuu 1000 takka gizee goone 80 ta'a jechuudha. Kanaafuu sheer piriimeemii meeqa harkaa qabna jechuudha. Kanaafuu 80 dhibba hir'isuu 80 meeqa 20 20 hir'isuu 2000 20 hir'isuu 1000 takka 20 ta'a jechuudha. Sheerii meeqa harkaa qabna jechuudha. Sheerii 20 bu'aa harkannee jirra jechuudha. Kanaafuu sheerii tirfii meeqa harkaa qabna jechuudha. 20 harkaa qabna. Kana jechuudha ayyasumatti akka hin daganne jechuudha booda keessatti fayyadamna. Ayyee. Ammallee jechuudha Janawaarii takka jechuudha gaafa jechuudha abbaaf koostiidhaan asirratti gaafa billoo koostii taatee Oktoobarii takka meedii seel maal godhee adeeshinaal sheerii dabalataa meeqa jechuudha sheerii 800 qarshii 70tti gurgure. Kana jechuun sheeriin jalqaba nuti wanni itti binne meeqa? Sheerii qarsa 80tti binne jechuudha. Garuu deebisnee gizee gurgurru billoo koostiidha jechuudha. Kana jechuun qarshii waan nuti itti binne sanii gadi jechuudha. Kanaaf kaash godhu. Waan itti binnee waan itti gurgurree sanii jechuudha. Kana jechuun 70 baay'isuu 800 gizee godhu 56,000 jechuudha. Kana jechuun gaafa jechuun billoo koostii taate piriimiyeem sheerii keenya kireedii dibeet goonaa jechuudha. Kana jechuun qarshii silaa meeqa gurguruu qabna? Mee gurguruu qabna? Mee 80 gurguruu qabna? Biyyaansi yoo xiqqaate jechuudha 80 gurguruu qabna. Kanaafuu jechuudha 80 gurguruu qabnaami. Hayyee sheerii nuti gurgurame meeqa? Mee gurguruu mee gurguru 70. 80 hir'isuu 70 meeqa? 10 baay'isuu 800 meeqa? 80 godhe 8,000 jechuudha. Sheer piriimiyeemiin nuti qabnu jechuudha. Meeqa jechuudha? Sheer piriimiyeemiin nuti qabnu 8,000 maal goona? Dibeet goonaa jechuudha. Hayyee gaafa dibeet goona. Tireejerii sheerii noo tireejerii sheeriin gaafa jalqaba jechuudha. Gaafa jalqaba jechuudha sheerii kana baasne meeqatti sheerii kana binne meeqa binne? Meeqa gurguramuu qabannee binne? 80 jennee binne. Kanaafuu 80 baay'isuu 800 gizee goone jechuudha. 64,000 ta'a jechuudha. Hayyee. On October, on December 1, assume the made company sell remaining 2,200 kuma sheerii 2,200 qarshii 7tti gurguruu
barbaadeen sheerii 2,200 qarshii meeqa gurguruu barbaade qarshii 7tti. Kaash kan godhuu dandeenyu 7 baay'isuu 2,200 meeqa jechuudha? 154,000 jechuudha. Sheer piriimemiin sheer piriimemiin baay'isawwan sheeriin nuti harkaa qabnu jechuudha. Sheer piriimemiin nuti harkaa qabnu meeqa qofa jechuudha? Kun ilaalasitti kana jechuudha isaa abbaa bira deemnee gisee ilaalu sheer piriimemiin nuti harkaa qabnu kun meeqa jechuudha? Sheerii meeqa qofa harkaa qabna? Sheerii 20,000 qofa harkaa qabna jechuudha. Baalaansii sheerii 20,000 qofa harkaa qabaanne sheeriin nu gaafate yoo meeqa? Sheerii 20,000 qofa harkaa qabna. Sheerii 2,000 fi 22,000 nu gaafate. Sheerii 22,000 nu gurguruu barbaanne haa jennu. Sheerii 22,000 gurguruu barbaanne qarshii meeqatti? Qarshii 7 jechuudha. Kanaaf kaashii jechuun 7 baay'isuu 22,000 gisee 150 sheer piriimemii nuti harkaa qabnu meeqa? Sheer piriimemii 12,000 harkaa qabna jechuudha. 12,000 harkaa qabna. Garuu riiteen erniingii yoo sheerii nuti harkaa qabnu sheerii meeqa jechuudha? Baalaansii yoo ilaalle sheerii yoo as ilaalle jechuudha. Sheerii 1,000 harkaa qabna jechuudha. Sheerii 12,000 harkaa qabna jechuudha. Kanaaf sheer piriimemiin keenya Oktoobarii takka irratti sheerii 3,000 bakka soorii isa jalqabaa sanatti iddoo kanatti zeeroo takka naa dabalaa ishii yeroo iddoo kanatti sheerii 8,000 naa godhaa iddoo kanatti jechuudha. Sheerii 8,000 naa godhaa zeeroo takka bira dabalaa kana jechuun sheerii 8,000 baay'isuu 70 56 dhufa waan ta'eef isa sana akkas godhaa sheerii 8,000 naa godhaa. Kanaaf sheerii jechuun asitti ilaa sheerii 20,000 qabneen. Sheerii 20,000 kan abbaa fi qabna. Gaafa jechuun billoo koostii sheerii meeqaa 20,000 kanarraa gurgurree sheerii 8,000 gurgurree jechuudha. Kanaafuu sheerii meeqaan nu harkatti hafa? Asii kun sheerii 20,000 harkaa qabna. Asii sheerii 20,000 harkaa qabna. Garuu gaafa Oktoobarii takka sheerii jechuun 8,000 gurgurree jechuudha. Kanaafuu sheerii meeqaan nu harkatti hafaa jechuudha? Sheer piriimemiin keenya meeqaan nu harkatti hafaa? Meeqa jechuudha? Sheerii 12,000 nu harkatti hafee jechuudha. Gaafa immoo sheerii 22,000 gurguruu barbaanne. Sheerii 22,000 gurguruu barbaanne sheerii nuti harkaa qabnu meeqa jechuudha? Sheerii kun akkuma as ilaalle sheerii 12,000 qofa harkaa qabna jechuudha. Kanaafuu sheer piriimemiin keenya meeqa jechuudha? Gaafa akkasii gaafa san sheer piriimemiin keenya 12,000 egaa kanneen booda deebinee sheerii 10,000 investimentii keenyarraa buuna yookaan wanta keenyarraa buunaa jechuudha. Riiteen erniingii keenya jechuudha. Kana jechuun aksiyoon nuti harkaa qabnurraa gurgurraa jechuudha. Kana jechuun duraan tirfiidhaa beekaa. Sheer piriimemiin nuti qabnu san akka kaampaaniin gisee gurguru jechuudha. Meeqa maalirraa gurgure kaniif jechuudha gaafa deebisee gurguru jechuudha irraa harkate akka sheer piriimemiitti itti fayyadamnaa. Sanaafuu sheer piriimemii keenya sanii fayyadamu. Kanaafuu sheer piriimemii yommuu fakkeenyaaf gaafa yooniif jechuudha kaampaaniin keenya jechuudha sheer piriimemii keenya jechuudha waa takka hin qabaanne. Assume sheer piriimemii zeeris yooniif jechuudha no sheer piriimem tireejarii yoo harkaa hin qabaanne guutuutti jechuudha sheerii keenya 20,000 keenya maalirraa argachuu jechuudha investimentii keenyarraa yookaan riiteen erniingii fayyadamnaa jechuudha. Meeqa jechuudha 22,000 jechuudha. Kanaaf 22,000 irraa sheer piriimemii meeqa harkaa qabna nama 12,000 harkaa qabna. 12,000 kan harkaa qabnu taate garuu riiteen erniingii keenyarraa meeqa wanni nuti gurguruu barbaanne meeqa 22,000. Kanaaf meeqa goona jechuudha? Meeqa goona jechuudha? Hamma tireejarii sheerii qabnu hamma sheer piriimemii qabnu gurgurreetii riiteen erniingii irraa 10,000 daanaa jechuudha. Tireejarii sheeriin keenya immoo kireediit meeqaan ta'a jechuudha 100,000 fi 76 ta'a jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo itti aanu jechuudha accounting for preference sheerii fi jechuudha kanneen hafan kan waliin laallotaa har'aaf kan asumatti raawwannu ta'a jechuudha. Sheer laayik koomantii gochuu hin dagatinaa. Koomantii sun godhuu hin dagatinaa. Maaliif jennaan yaadni keessan utubaa waan ta'eef jechuudha koomantii nu godhaa. Yoo inni fayyadettanii yaaddan hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa.